Seera uumamaa tokko lakkoofsa 26 irratti sagalee Waaqayyoos kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyatti akka fakkaattii keenyatti nama ni uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafa hundumaa irratti munyuqaa lafaa irraa munyuqaa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhee. Mee Waaqayyoon kadhannaa uumamuu keenyatti nama ta'uu keenyatti gammannee Waaqayyoon kadhannaa. Namni uumamuu isaatti gammadi, nama ta'uu isaatti namni gammadi, Waaqayyoon haa kadhatu isaatti kana. Amma Waaqayyoon barbaadanna, amma nuyi kan sodaannu xiyyaara Israa'el otoo hin taane, nuukiraraa Iraan osoo hin taane, Waaqayyoon sodaannetu Waaqayyoon kadhanna. Amma nuti yoo itti ulfina Waaqayyoof kennidudha, yeroo Waaqayyoon natti dubbadhu ittiin jedhudha amma. Natti dubbadhu, dubbii kee natti dubbadhu, waan fiddee dhuftee na barsiisi. Sagalee keenyatti dubbadhu maalaaf qabda maalatti dubbachuufi arramaatti dubbatama karaa koo maal jetta daandiin kee karaa koo irra maalaa taadhanii Waaqayyo waa'ee koo natti dubbataa irra na bira hin darbiin natti dubbadhu dubbii sagalee kee na bira hin darbiin yaalma daawwiti amma gartuu jabuuti naa bartuutti jedheetii namichichi arra na bira hin darbiin Nabra hindar biniti jennan Waaqayyoodhaan sagalee keenyatti dubbadhu anaan barsiisi jennan si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u ati Waaqayyoodha hundumaan olii barri kan sin jijjiirre yoo kan sin geeddarre si galateeffannaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u dubbii sagalee keenyatti dubbadhu maqaa Yesuusiin jidduu keenya deddeebii anaan gargaari ayyaanni keenya wajjin haa ta'u Arabi kena wajjin haa ta'u dubbii sagalee kee akka dubbadhuuf na gargaari kan koo akka hin dubbanneef yaa Waaqayyo kan kee qofa akka dubbadhuuf ayyaanni keenyaaf haa baay'atu arabi keenyaaf haa baay'atu kan foonii tokkollee asitti dubbatamini kan kee garuu yaa Waaqayyo haa dubbatamu waan guutuuf ulfaadhu warri jedhu maqaa Yesuusiin galanni Waaqayyoof haa ta'u mata dureen irra qabadhee dhufee Ariifu Waaqayyoof nama kan jedhudha. Sagalee Waaqayyoo iddoo nama dubbisee uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaarratti agarra. Kutaa kana keessatti kan qabadhee dhufee bakka shanitti qoodee qabadhee dhufee tokkoffaarratti hariiroon namaaf Waaqayyoo yoom jalqabe irratti dubbadha. Lammaffaa hariiroon namaaf Waaqayyoo yoom cabe irratti dubbadha. Sadaffaa Waaqayyoo hariiroo nama wajjin cabe maal akka godhee dubbadha. Afaffaarratti Waaqayyo hariiroo isaa deebisuuf nama wajjin maal akka godhedha. Shanaffaarratti hariiroo Waaqayyoof nama adda deebi'e immoo maaltu ta'e isa irratti dubbata. Inni tokkoffaarratti Waaqayyoof nama jidduu hariiroo yoo jalqabe irratti seera uumamaa keessatti agarra. Seera uumamaa keessatti boqonnaa tokko keessatti Waaqayyo uumama hundumaa uumee dhaqee booda maal godhee nama uumuu filate. Waaqayyo asitti jalqabe hariiroo isaa nama wajjin godhachuu. Osoo nama hin uumin dura Waaqayyo uumama adda addaa uumeera. Seera uumamaa boqonnaa tokko irratti ta'e dubbiftanii warra lubbuu qaban baay'ee uumeera. Warroota lubbuu qaban uumeera. Kan akka horii kan akka bineensotaa uumeera. Galaanota uumeera. Warra lubbuu qaban galaanota warra jiran keessa hundumaayyuu uumeera Waaqayyo. Garuu Waaqayyo jara kana wajjin hariiroo tolfachuu hin barbaade. Hariiroo tolfalle kana maali? Akka namatti jara wajjin kontaaktii godhan. Kanaaf Waaqayyo maal godhee ka'ee itti yaadeetu nama wajjin hariiroo tolfachuu barbaade. Waa'ee namaa kanatti dhaga'ame Waaqayyo nama uumuu barbaade. Kutaa kana keessatti ilaaltanii Waaqayyo nama kan inni uume guyyaa ja'affaarratti Waaqayyo nama uume. Sana dura warra lubbuu qaban uumeera. Lubbuu qabeeyyii baay'ee uumamaniiru. Isaan garuu Waaqayyo garaa ciisuu hin dandeenye. Waaqayyo garuu kutaa kana keessatti nama uumuu filate. Seera uumama boqonnaa 26 irratti Waaqayyo akkasi kottaa nama humnaa Waaqayyo kottaa nama humna kan jiru eenyu wajjin akkas jedhee beektuuni Waaqayyo lamatu jira namni gaafa kana beeku jira Waaqayyo eenyu wajjin kottaa nama humna Paasarii qofatu beeku hoggaa sana hin jira jechuudha ilmi hoggaa sana hin jira kottaa nama humna Waaqayyo kottaa nama humna namoonni baay'een gaafa gabaatanii asiyyuu waaqa baay'eetu jira macaafa qulqulluu keessan keessaa waaqota baay'eetu jira kana miti Waaquma tokkotu jira garuu qaama sadii ta'etu as keessatti mul'ate. Waaqayyo kan kanaaf kottaa nama humnaa ittiin jedheetu gara gadiitti 27 ilaaltannu Waaqayyo akka fakkeenya isaatti maal godheedha nama uumee jira. Gara gadiitti immoo Waaqayyo maal godhe nama uume. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Nama akkamii uume nama akka isa keenyaa jechuudha. Akkamitti uume yoo jennee
namatti siquu barbaade waaqayyo nama wajjin waa hojjechuu barbaade kanaaf waaqayyo akka fakkaatisaatti uumetu hariiroo wajjin akka wajjin godhan barbaade jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaan waaqayyo nama uume kan hin dhiibne waaqayyo maal godhee fuudheessa keessadha. Ahawa edem yookiin waa hin keessa kaayee waaqayyo jara kanaan ta'ume waaqayyo fuudhetti kaayaa hin keenya jara sana hin keenya. Kanaaf waaqayyo sitti nama wajjin maal gochuu barbaade hariiroon isaa akka nama wajjin ta'e agarra jechuudha. Seera uumaa keessatti agarra jechuudha. Hariiroon namaa fi hariiroon waaqayyo akka inni tokko ta'e jechuudha. Kanaaf waaqayyo achi keessa jireetu achi keessa dhaabee inni waaqayyo maal ta'e nama sammuu itti godhe sammuu isaa akka yaadu godhe uumama hundumaa fi geetu jedhamu sagalee waaqayyo irratti dubbisaa agarsiisanii fuula namicha sanaa dhaabee jedhe maaliif akka inni dhaabee jettanitu maqaa akkatti moggaasuu jedhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaa kan oomuu kaasee waaqayyo osoo hin taane eenyudha namatti moggaasee jechuudha. Maqaa biyya lafaa kan hundumaa olaantan ijoollee keessan maqaa kan itti moggaaftanii barsana aboon isinii kenname jechuudha. Biyyatti namni maqaa kan moggaasu bineensota kan moggaase sagalee waaqayyo seera uumamaa keessatti agarra jechuudha. Waaqayyo maqaa ittiin moggaafne warra kanatti nama fuuldura fidee dhaabeetu maqaa ittiin moggaasi ittiin jedheeni addaamidhaan jedheeni waaqayyo addaamitu maqaa ittiin moggaase gassi kaatu dubbisa 28 irra dubbisa. Waaqayyo sammuutti kennee jira nama wajjin nama ni jaalata jechuudha. Waaqayyo uumama hundumarraa ni jaalata. Kanaaf maqaa akka moggaasuu fi sammuutti godhee waaqayyo nama achi keessa kaa'ee jechuudha. Edem jechuun bakka baay'ee bareeda namoonni baay'een edeen akkamitti yaadu akka mootummaa waaqayyootti fudhatu. Sagalee waaqayyo yeroo seetan ibsine namoonni baay'ee edem jechuun baay'ee bareeda haalli isaa mijataadha qilleensa gaarii qaba wanti nyaata achi keessa jira wanti dhugan achi keessa jira qilleensi isaa baay'ee gaariidha namni akkasitti yaadatu. Eeyya maqaan qulqulluus akkasa bakka magariisa bakka waa irraa nyaatan nyaanni hundinuu achi keessatti qophaa'ee jira. Waaqayyo garuu achi keessatti nama keessee kaa'e bakka sana keessa galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo maal godhes keessatti hariiroo qaba jechuudha. Amma nama wajjin nama faana waliin lolle waaqayyo ammallee nama faana waliin lolle hariiroo qaba. Waaqayyo ammas maal godhe addaam kophaa ta'uu isaati. Bineensonni kunis ammas addaamiif hin taane ittiin tolle ammas maqaa itti moggaasu malee isa wajjin jiraachuu hin dandeenye. Ittiin tolle haalli isaa ittiin tolle warri lubbuu qabeeyyuu waaqayyo dura guyyaa sharafaadhaatti isaan hundinuu namatti hin tolle. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo waa'ee keenya ciisee hin godhu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf maal godhe waaqayyo dubartii barbaadeef. Dubartii sana maal godhe waaqayyo cinaacha sarara mureetu achi keessatti lubbuuree ishee bira kaa'e. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Achi keessa waliin jiraachaa turan egaa ammas waaqayyo asitti hariiroon sana wajjin waan tokko illee hin taane nagaa qabu ammas nagaa qabu. Ewaaniif Adam waaqayyo wajjin ammallee nagaa qabu. Garuu eessatti wal dhaban yoo jettanii kutaa lamaffaatti dhufu. Waaqayyo namni eessatti wal dhaban yoo jennee seera uumamaa boqonnaa 3 irra dhaqnee achi argina. Eessatti wal dhaban asitti amma namnii fi waaqayyo kan wal dhaban seera uumamaa keessa. Macaafa qulqulluu hundumaa irratti dubbiftanii eessa argattu jettanii seera uumamaa boqonnaa 1 hanga 11 dubbiftanii wanta addunyaa kana guutuu ta'aa jiru guutuun achuma keessa jira. Achi keessa argattu. Yeroo baay'ee seera uumamaa dubbisaa. Achitti gaa kutaa lammaffaa dhaga'eera kutaa tokkoffaa koo fixeera dafee deema waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 20 irratti dubbiftanii waan tokko qofa dubbisaani. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 qofa dubbisaatiin dubbifadhaa hundasaa akka jira sagalee waaqayyo. Bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uumeera. Hunduma keessaa boomni caalaa haxxee ture. Innis dubartiidhaan dhugumaa waaqayyo ija mukitti iddoo dhaaba kanaa keessaa jiran hundumaa irraa hin nyaatina isiniin jedhee. Dubartiin immoo bofichaan ija mukitti iddoo dhaaba kanaa keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka isaa iddoo dhaaba kanaa walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatina ittiin jedhe. Isaatiin bu'inaa kana achiin duutu jedheera jedhe. Ofichi immoo deebisee dubartiidhaan hin duutaa. Waan dubbisaatiin hunda isaa dubbisu. As keessatti kutaa kana keessatti maal laallaa waaqayyoof namni seera boqonnaa tokko keessatti hariiroo gaarii qabu jidduu isaaniitti rakkoon hin uumamne waliin jiraachaa turanii waaqayyo akka gaariitti nama jaalata ture achi keessatti itti dhiyaata ture. Garuu waaqayyo waa abboomame waaqayyo garuu waa abboome achi keessatti
jechuudha. Waan filadame edam keessatti waaqayyo bukoota hedduutu jira jechuudha achi keessa. Kan waaqayyo nyaata isaanii jedhee fi kan waaqayyo nyaata ittiin jedhetu jira. Garuu sakarraa kan ka'e bofti immoo waaqayyo irraa nama adda baasuu fi hariiroo waaqayyo adda cabsuudhaaf maal godhee seexanni jechuudha. Karaa bofaa dhaqeetu addaamitti dubbata jechuudha. Heewaayitti dubbata. Heewaan dhaqee maal jedheeni waaqayyo muka sakamii nyaatiin isin jedhee ittiin jedheeni. Seexanni yeroo hundumaa kan inni ittiin nama argatu maaliin argatu jettanii gaaffiidhaan nama argatu. Yeroo hundumaa gaaffii nama gaafata seexanni. Gaaffii namaa keessa nama argata jechuudha. Jalqaba hin beeku ture bofti garuu isaa argatee gaaffii gaafatee adda baafate. Heewaan irraa adda baafate kamitti waaqayyo nyaatiin isin jedhe muka kana keessaa kamitti jenna waaqayyo isa kana nyaadhu nuun jedhe isa kana garuu hin nyaatin nuun jedhe argatee moo dhabee seexanni. Gaafa akkas jennu bofa osoo hin taane seexana kan dhaqee dogoggorsiise. Bofa keessa godheetu seexanni dhaqee itti dubbate. Kanaaf bofichi maal jedheeni nyaadhu ittiin jedhee gaafa kana nyaatte maal taata ittiin jedheeni ijji kee hin argaa ittiin jedheeni. Wanta biyya lafaa kana guutuu hin argitaa ittiin jedheen waan babbareedaa sin argitaa waan fokkisaa sin argitaa nyaadhu ittiin jedheen. Bofti kaayyoon isaa maal asilaanni waaqayyo irraa adda baasuu barbaada. Hariiroo namaa fi hariiroo waaqayyoo maal gochuu barbaade cabsuu barbaade jechuudha asitti seetan. Asitti kan namni fi waaqayyo addaan galan jechuudha. Asitti gargar qabe hariiroo waaqayyoo fi namaa. Waaqayyo abboomeera nyaatiin ittiin jedheera garuu seexanni dhuftee hewaan keessaa godheetu nama saachifte jechuudha. Waaqayyo garuu asitti maal godhee namatti hin gadde jechuudha. Asitti ni gadde. Waaqayyo namatti hin gadde. Seera uumamaa keessatti waaqayyo iddoo baay'ee namatti gaddeera. Iddoo baay'ee. Seera uumamaa boqonnaa jaalatanii dubbiftanii waaqayyo maal jedhee nama hubuutti maal hin godhee nan gadde. Baramee eeggate waaqayyo. Namni maal jedhee waaqayyo kan akka namaa mataa jabaatu hin agarree uumama hundumaa keessaa kan akka namaatti anaan rakkise maal ta'e hin agarree ittiin jedheen. Namni rakkisaadha. Rakkisaadha miti? Rakkisaadha moo rakkisaa miti? Namni rakkisaadha. Uumama hundumaa keessaa namni rakkisaadha. Kanaaf waaqayyo bofichi dhaqee hewaan isaachisee muuda. Waaqayyo maal godhee gara isaanii dhufe. Gara isaanii gaafa dhufu osoo waaqayyo isaan waamaa jiru maal dhaga'anii dhokachuu jalqaban. Yesuus Kiristoos gooftaa. Asitti maal ta'uu isaanii wabbaranii qullaa ta'uu isaanii wabbaran dogoggoruu isaanii baran abboonni waaqayyo sana cabsuu isaanii baran hariiroo isaanii dura waaqayyo wajjin qaban maal ta'e cabuu isaanii baran dogoggoruu baran wanta waaqayyo isaanii jedhe dhiisi ta'e sana maal godhanii akka nyaatan baran akka dogoggoran baran waaqayyo akka dallansiisan baran fuula waaqayyo irratti yakka akka hojjetan baran waaqayyo irratti akka isaanii waaqayyo leekamsiisan baran gaafa waaqayyo isaan waamuyyuu oowwaachinuun qaala ni dhokata. Inni yeroo baay'ee fuula waaqayyo duraa kan badu gaafa waaqayyo wajjin wal lolee. Kanaaf waaqayyo maaliif nyaatanii ittiin jedhee isaan gaafata. Boficha tolo saachistee ittiin jedhanii. Waaqayyo illee gaa asirraa jalqabe gaa nama waaqayyo eegamuun seera uumaa keessaa jalqabe jechuudha. Waaqayyo asitti eegame jechuudha hin haadhe jechuudha. Maaliif abboomeera achi keessa kaayera bakka gaarii isaan kaayera. Yoo hewaan inni waaqayyo maal akka inni barbaadu maal akka inni nyaachuu barbaadu maal akka barbaachisu hundumaa guutee jira. Garuu abboonni waaqayyo eeguu waan danda'aniif waaqayyo sitti eegame jechuudha. Seera boqonnaa lama keessa turatanii waaqayyo akka gaariitti isaan qaban. Boqonnaa sadii keessatti garuu waaqayyo hin eegame nama baay'ee eegame jechuudha. Waaqayyo abaarsa itti fide jechuudha. Abaarsa itti fide jechuudha. Abaarsa isa jalqabe yoo jenne ba'aan namni baatu ba'aan biyyi lafaa baatu kun hundi isaa seera uumamaa boqonnaa sadii keessaa jalqabe. Hundeen achi jalqabe. Hundeen abaarsaa achi dhufe. Hundeen cubbuu achi dhufe. Achi keessaa ba'e jechuudha. Jalqabuma keessaa ba'e jechuudha. Fagoodhaa hin dhumne. Bara kakuu keessaa hin dhumne. Bara hammaa hin dhumne. Bara dhaloota keenyaa hin dhumne. Bara dhaloota addaamiif waan dhufe jechuudha. Achi keessaa badde jechuudha. Duun achi keessaa dhufe jechuudha. Namni abaaramuun achi keessaa dhufe jechuudha. Waaqayyoon ifatamuun achi keessaa dhufe jechuudha. Fuula waaqayyo irraa baqachuun achuma keessaa dhufe jechuudha. Waaqayyo irraa baqachuun achuma keessaa dhufe jechuudha. Achi keessaa dhufe jechuudha. Qullaa ta'uu of arganii ummatitti. Qullaa ta'uu isaanii of
sagalee waaqayyo baala ofitti maruu jalqaban waaqayyo gaafa isaa nu qullaa keenya qullaa ta'uu maaliif tafagatte ittiin jedheen waaqayyo baalichatti nyaatiin jette gaafa nyaannu qullaa ta'uu fagatte ittiin jedheen waan nama dubartitti seexanni suni waa tokko dhugaa ittiin jedheera maal ittiin jedheen ijji keenyi banamaa ittiin jedheera dhuguma ijji isaa banamee ture ijji isaanii banameera garuu abbanamu malee ijji isaanii waan gaarii nagarre maal arganii qullaa ta'uu arganii waan isaanitti argaman jiru garuu ijji isaanii banameera dura garuu qullaa ta'uu nagarre isaanii garuu ijji isaanii banameera sanaan booda waaqayyoon eegamatti fide Iwaanin yeroo hundumaa marsaan keessirraan jireenyi ittiin jireenya namicha ati muudal qixee jiraata kan jedhu asitti jechuun namaa fi waaqayyo hariiroo isaanii kan cabe jechuudha asitti hariiroo isaanii kan cabe inni sadaffaan saatii wajjin deemaa waaqayyo garuu hariiroo namaa fi isa gidduutti cabe kanaaf cale hin jenne waaqayyo cale hin jenne waaqayyo cale hin jenne waaqayyo cale hin jenne ammallee cale hin jenne hariiroo namaa fi waaqayyo erga cabeen booda waaqayyo callee taa'ee hin beeku waan nama ajaa'ibu waaqayyo gaaffaminni gaafa seeqanni nama saachisee kaasee waaqayyotu waa garuu jalqabe seeruma uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa sadii qoshee gadi walantanii maal jedhanii waaqayyo achitti jalqabe inni dubartittii keessaa dhalatu maal taa'e jedhanii mataa keetiin dhiitaa ittiin jedhee waaqayyo asitti maal yaade jechuudha karaa inni ittiin nu walfatu wayii yaadaa ture jechuudha waaqayyo akkamitti namni du'a keessaa oolu waaqayyo amma waa yaadu jalqabe waaqayyo waa hundumaa akka keenyatti yaada waaqayyo bal'isee yaada waa'ee keenyaaf waaqayyo caldiree hin dhiisu waaqayyo hundumaa nama akka qoosatti hin dhiisu uumama hundumayyuu waaqayyo garuu akka qoosatti hin dhiisu beektu kan bineensota uumellee waaqayyo uumee akka uumete hin dhiisu hunduma isaaniif waaqayyo kabajaa qaba sagalee waaqayyo wanta uume hundumayyuu waaqayyo kan uume sanaaf maal qaba sagalee kabajaa qaba garuu keessattuu namaaf waaqayyo ciisee bulu waa'ee namaa ciisee hin bulu waaqayyo waa'ee namaaf ammoo waaqayyo maal gochuu jalqabe karaa raajotaa dubbachuu jalqabe namni akka fayyu waaqayyo nama dheeffachuuf raajota keessaa dubbachuu jalqabe karaa isaa dubbateera fakkeenyaaf karaa Isaayyaas dubbateera Isaayyaas boqonnaa sagalee lakkoofsa jaalatamuu dubbiftan maal jedhee mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateetti isaa irra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaadha jedhe guddinni fi mootummaa isaatiifi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni mo'a isin ni araarsi firdii fi qajeelummaa amma bara baraatti isin ni eega naafan waaqayyo gooftaa macaa kan ni godhate waaqayyo amma sitti maal gochuu yaade namaa fi waaqayyo kan itti araaramanii fi waaqayyo ilma isaa erguu karoorfate jechuudha as keessa karaa raajota isaa waaqayyo karaa raajii Isaayyaas dubbate maal jedhee dubbate namni tokko ni dhufa jedhee abbaan nagaa ni dhufa jedhee nagaa fidee kan dhufu hin jiraatti jedhee nuufi waaqayyo walitti kan walitti araarsu nagaa qabatee kan dhufu dubartittii keessa hin dhalataa ittiin jedhee waaqayyo keessatti karaa ilma isaa akka hin araaramnuufi karaa balaa jira jechuudha ammallee karaa raajotaan jajjabeessaa jira abdii nutti horaa jira waaqayyo kanaaf karaa Isaayyaas nutti dubbate waaqayyo ilma isaa dabarsee kan nuuf kennu jechuudha karaa ilma isaa nagaan akka dhufu karaa Yesuus waaqayyo wajjin akka walitti araaramu karaa Yesuus nagaa akka argannu waaqayyo sitti dubbataa ture jechuudha Yesuus Kiristoos gooftaa amma dubbataa ture jechuudha hariiroo keenya qabeera waaqayyo kan hin jenne amma karaa raajota waaqayyo waa'ee Yesuus kana karaa akka ittiin fayyinuu fi macaafa kakuu boofaa keessatti iddoo baay'eetti dubbatame dhibbaa olii arguu dandeessu iddoo baay'eetti waaqayyo namni akka deemu ilmi isaa akka dhufu nagaan akka dhufu nama waaqayyo gidduutti nagaan akka dhalatu nagaa fidee akka dhufu waaqayyo dubbataa jira kana maal godha waaqayyo jennee
Miikaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti dubbiftan Waaqayyo waan dubbate argittis. Sagalee Waaqayyo Miikaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti akka jedha. Ati immoo yaa mandara Beetlehem Efraat mandaroota Yihuudaa warra gurguddoo keessa ati ishii xinnoodhaa itti jedhe Israa'el kana ba'uu tokko si keessaa anaaf ni ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uus kan bara durii bara baraati. Waaqayyo asitti saba Israa'el kakuu galaa jira jechuudha. Si keessaa hangafti nagaa tokko hin ba'a ittiin jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Si keessaa hangafti nagaa hin ba'a yaa Israa'el jedheen inni sii fi ana walitti araarsu inni anaaf si walitti fidu inni anaaf si iddoo tokkotti fidu inni nagaa buusu inni nagaa fidee buusu inni dhufaa ittiin jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Dura wal lolaa ture Waaqayyo wajjin jechuudha. Abaarsatu dura jira ture jechuudha. Waaqayyo abaarsa na cabsuudhaaf garuu ilma isaa fidee jechuudha. Abbaa gubbaarratti karaa Yesuus hariiroon haaraa nuuf kenname. Hariiroo amma hariiroon keenya deebi'eera jechuudha. Kakuu haaraa kennuuf amma. Kakuu moofaa keessaa baay'eera jechuudha. Yoo warra kakuu haaraatti. Ameen jedhame. Yoo warra kakuu maalitti? Hin amantu kana. Yoo warra kakuu haaraatti. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Afuffaarratti inni dubbadhu Waaqayyo karaa raajotaa dubbataa tureera. Kakuu galaa tureera. Kakuun galameera. Sabni Israa'elis isa Waaqayyo isaan bira eegaa turanii. Waggoota baay'ee eeganiiru. Waaqayyotti dubbateera. Inni fayyadeera. Inni anaaf sinjittuu kan walitti raabsu nagaa fidee kan dhufu mootummaan isaa bara baraa hanga bara baraatti kan jiraatu hangafa nagaa kan ta'e dubartii keessa kan dhalatu sun inni mataa isaa kanaa dhedheetu inni fayyadamee dubbatameera. Kakuu moofaa keessatti kun karaa raajotaa dubbatameera. Karaa adda addaa dubbatameera. Waaqayyo waadaa galaa ture. Amma afafaa gubbaarratti ni dubbadhu isa raawwatame dubbadha jechuudha. Sagalee Waaqayyo keessan dubbisa. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma biyya lafaatti ergi malee. Kutaa kana keessatti Yohaannis boqonnaa 3 keessatti olaantanii Waaqayyo raawwachuu jalqabeera jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa jalqabeetu Waaqayyo jetti inni dubartii keessaa dhalatu biyya lafaa fayyisuu dhufee caafamee jira. Yohaannis keessatti immoo sirriitti ibsee jechuudha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa dabarsee maal godheera biyya lafaatiif kennee jechuudha. Eenyuuf kenne? Nuuf kenne. Waaqayyo akkasitti dabarsee maal godhe? Maaliif nuuf kenne? Rafaa jechuun maaliin jedhee? Warra fuuldura maaliin jedhe warra duubaa? Nageenya isin irratti jechuudha. Waaqayyo kanaaf tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif kenne. Maaliif Waaqayyo dabarsee ilma isaa gara biyya lafaatti erge yoo jenne sababii cubbuu keenya irraa kan ka'e jechuudha. Sababii nuti Waaqayyo wajjin wal lollee kan ka'e Waaqayyo tokkicha isaa ilma isaa dabarsee maal godhe biyya lafaatti laate jechuudha. Akka nuti Waaqayyotti araaramnu jechuudha. Karaa kana Waaqayyotti akka araaramnu jechuudha. Dabarsee ilma isaa tokkicha biyya lafaatti laate jechuudha. Kana jechuun gaafa jedhu hunduma keenyatti fayyee miti jechuudha. Nama Yesuusitti amane qofatu Waaqayyotti araaramaa jechuudha. Nama Yesuus amane, nama Yesuus isaaf dhalate amane qofatu mootummaa Waaqayyoo argata jechuudha. Isatu Waaqayyotti araarame jechuudha. Warri Yesuusin arganne ammallee Waaqayyo wajjin maanta hariiroo isaanii waliin arganne jechuudha. Isaan ammallee Waaqayyo wajjin hidhata hin qaban jechuudha. Hidhata kan qabanii warra Yesuusin dhalachuutti amanan qofadha. Warra Waaqayyo mucaasaa dabarsee gara biyya lafaa isaaniif erge namoota aman qofatu Waaqayyoon amanaa jechuudha. Isaan qofatu Waaqayyoon arga jechuudha. Kanaaf Waaqayyotti taa'ee yaadetu mucaasaa dabarsee gara biyya lafaatti erge jechuudha.
baay'ee gaafa namni kabaju baay'een fudhatu. Akkaataa biyyaatti fudhatu. Yesuus durayyuu dhalateera jedhee nama laala yeroo baay'ee durayyuu dhalateera garuu Yesuus kan dhufe kakuu keenya haaromsuudhaaf gara biyya lafaatti. Waaqayyo kan kakuu keenya haaromsu akka Waaqayyo wajjin araaramnu araara buusuudhaaf gara biyya lafaatti. Yesuus Kiristoos gooftaan. Akka nuti warra kakuu haarati jechuudha. Akka kakuu moofame Waaqayyo kanaaf ilma isaa dabarsee gara biyya lafaatti nuuf kenne jechuudha. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 11 dubbiftan dubbii sagalee Waaqayyoo akka jedhu. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Maal jedha? Yesuus Kiristoos cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe maal jedha? Amanamaadha. Bishaan tureessi. Yesuus nu fayyisuu fedhe. Mee Yesuus nu fayyisuu kan isa keessan baasanii. Hin amantuu kana? Okay. Kanaaf asirratti Luqaas akka ta'e barreesse jechuudha. Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutumattis fudhatamuun isaa ni ta'aaf warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Inni jedhe akkasii Luqaas mataa isaatiin gaafa macaafa kana barreessu ofii isaatiin cubbuu keessatti of argee jechuudha. Luqaas gaafa barreessu iyyuu Luqaas seera Luqaas fudhatanii Luqaas warra Ormootaa ture. Luqaas akkuma keenya warra Ormootaa ture. Luqaas lammii Giriikii ture. Inni akkuma keenya Yesuus amantii fudhate malee akka warra Yihuudootaa achi keessatti amantii sana keessatti guddan. Silumaayyuu Luqaas dooktorii ture malee waa'ee amantaa sirriitti hin beeku ture. Inni ogeessa fayyaa fi seenaa nama barreessu Luqaas. Kanaaf Luqaas of keessatti maal jedhee ani cubbamaan ture karaa Yesuus sanan fayyee. Yesuus Kiristoos gooftaan. Gaafa akkas jiru baay'ee namatti tola. Namni guddaan kun namni siyaasaa kun namni seenaa barreessu namni guddaa dooktorii ture nama beekaa ture gadootaatti fudhate. Ana baay'ee gooftaa Yesuusitti amanuu isha baay'een isaanii waldaanu. Yesuus garuu siniif anaaf dhalachuun baay'ee keenya isha kana. Luqaas garuu dhugaa dhaqe cubbamootaaf dhufe gara biyya lafaa dhufe nuuf jecha dhufe cubbuu keenyaaf jecha dhufe. Akkas seetuun barsiisa ture. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ximiitoos boqonnaa tokko lakkoofsa 5 dubbiftan akkasuma Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 dubbiftanis Phaawulos akka ta'e waldaa warra Qorontos barreesse. Akka ta'e hunduma irra caalaa waan ofii kootii fudhadhee isinitti dabarsee kenneera. Innis dhaafanii qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Dhaafanii qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera. Phaawulosis kalmadha. Phaawulosis Yesuus cubbuu keenyaaf akka dhufu waldaa warra Qorontos barsiisaa ture. Akkasitti isaan barsiisaa ture. Phaawulosis kalma dubbataa ture. Yesuus nu fayyisuuf biyya lafaa akka dhufe waldaa kana barsiisaa ture. Waldaa warra Qorontos barsiisaa ture. Isuma kanatti lallabaa ture innis akkuma keenya fudhate. Innis akkasumatti Yesuus cubbuu keenya guutuu amaneetu dabarsee waldaa warra Qorontos barsiise. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf kakuu haara keessatti nuti warra fayyinedha. Warra fayyinedha. Nuyi kakuu haara jechuudha. Warra haaraan jechuudha. Warra karaa Yesuus fayyan jechuudha. Warra karaa Yesuus fayyina argatan jechuudha. Nuyi warra dhiiga isaatiin qullaa'an jechuudha nuti. Warra dhiiga Yesuusiin qullaa'anii nama taa'anii baay'inarra Yesuusin hin beekan. Baay'inarra Yesuusin maalummaa Waaqayyoo hin beekan. Maalummaa isaa hin beekan. Dhalachuu isaa hin beekan. Warreen kaan ganaa dhalate jedhanii Yesuus ganaa dhufa jedhanii warri kaan immoo dhalateera garuu inni nama jedhanii amanu. Nuyi garuu isaanirraa adda. Nuyi garuu Yesuus dhalateera. Cubbuu keenyaaf jecha dhufeera. Nu fayyisuuf gara biyya lafaa dhufeera jennee amanna. Nuyi warri Kiristoosin amananii. Nuyi warri duukaa Kiristoos taane. Nuyi warri Yesuusin amannu. Nuyi warri duukaa Kiristoos taane akkasitti amanna jechuudha. Nuyi warra Kiristoosin duukaa bu'anidha. Isin kan amantu warri kakuu haaraa hundi isaanii
warra Kiristoos duukaa bu'anidha. Warra Yesuusin amanan. Isa xumuraa kana qofa xumbeen fixa. Amma edda ararameen booda ni warra maal jechuudha? Warra bilisa baay'ee. Warra bilmaduu baay'ee jechuudha. Ni akka kanaan dura duuti nuti fayyadamu jechuudha. Erga Yesuusin amanne jechuudha. Erga Yesuusin amannee fudhanneen booda ni kanaan booda warra du'an miti jechuudha. Roome boqonnaa 4:6 akkasii isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa abbaa jedhee waammatu gara keenya keessatti erge. Erga ati si'achi karaa Waaqayyo garbicha miti. Ilma malee erga ilma taates qabeenya abbaa keetii darbachuu jechuudha. Kutaa kana keessatti Phaawulostu kana warra Galaatiyaa barsiisaa ture jechuudha. Amma nuti warra garba jala jiran miti. Ni amma warra garba jokkoo jala jiran osoo taane ni warra hafuuraan yaa abbaa jedhee Waaqayyo waammatudha. Ni warra bilisa bahanidha. Yesuus Kiristoos goofta. Ni warra maal jedhee waammatudha. Yaa abbaa jedhee ni nama Waaqayyo waammatudha. Amma fayyineerra jechuudha nuti. Haraaramneerra kanaaf Waaqayyo maal jennee waammanna jira. Phaawulos warra yaa abbaa jedhee Waaqayyo waammatudha. Ni warra akkasiiti amma Phaawulos waldaa warra Galaatiyaa barsiisa jechuudha. Gara warra Galaatiyaatti ergaa kana barsiisaa ture jechuudha. Kanaaf ni warra bilisa bahanidha jechuudha. Ni warra kakuu haaraa keessatti karaa Yesuusitti dhiiga isaatiin dhiqamnee warra bilisa bahe. Ni warra cubbuu jalaa bilisa bahe jechuudha. Ni warra cubbuu jalaa baraaraman jechuudha. Ni warra du'a bara baraa jalaa baraaraman jechuudha. Yesuus Kiristoos goofta. Kanaaf Phaawulos akkana jedhe tokkotti hafuurri Waaqayyo gaafa dhufe tokko yaa abbaa na jechisiisa. Kana jechuun isaa maal jechuudha? Araara argateera jechuudha amma jechuudha. Fayyeera jechuudha. Hafuurri Waaqayyo gaafa nuti fayyine dhufeetu yaa abbaa nu jechisiisa jechuudha. Waaqayyo wajjin araara gaafa arganne hafuurri Waaqayyo dhufeetu maal godha? Nama tokko jechuudha. Jireenya namaa jijjiira jechuudha. Adeemsa namaa jijjiira jechuudha hafuurri Waaqayyo. Kanaaf Phaawulos hafuurri Waaqayyo gaafa dhufu yaa abbaa nama jechisiisa. Faarsaa tokko jira miti hafuurri kee yaa abbaa na jechisiise kan jedhu. Macaafa qulqulluu keessaa fudhatame faarsaan sun Phaawulos akkas jedhe. Kanaaf amma nuti warra kakuu haaraati. Ni warra fayyineedha. Ni warra haaraadha. Ni warra karaa Yesuus jireenya bara baraa argateedha. Ni warra karaa gooftaa Yesuus fayyineedha. Ni warra karaa Yesuus dhiiga isaatiin bitamee jireenya argateedha. Isin warra jireenya qabuudha. Ameen jedha ameen. Isin warra dhiiga Yesuusiin fayyaas taa'uudha. Eegan fayyine maal hojii dhuftanii re'as. Isin warra Waaqayyo isin bitan warra dhiiga isaatiin isin bitan nuyi akkasumaaf addunyaa miti. Nuyi warra dhiigatti ba'eedha. Nuyi warra Yesuus dhiiga isaatti lolaasee bitee asiin ga'eedha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Akkasitti amanuu qabdu. Nuyi warra dhiiga Yesuusiin bitameedha. Nuyi qoosaatti salphaatti asiin geenye. Nuyi akkasumaan asiin geenye. Nuyi salphaatti asiin geenye. Yesuus dhiiga isaa dhangalaaseetu fannoo irratti fannifameetu nuuf jecha gara biyya lafaa dhufe nuuf jecha salphateetu nuuf jedhee gara biyya lafaa dhufe nuyi karaa dhiiga isaa fayyineetu nama haaraa taane Yesuus Kiristoos gooftaadha. Baay'ee dubbiin kun hin galleef jalaa bade. Baay'ee isaanii dubbiin kun jalaa dhokateetu biyya lafaa keessa jooraa jiru. Baay'ee isaanii dubbiin kun jalaa badeetu Waaqayyoon isaanii hobduuba deddeebi'an. Baay'ee isaanii dubbii Waaqayyoon kaabadeetu isaan mandara biraa barbaada deeman. Akkuma haadha manaa lootii taa'ani baay'ee isaanii. Ati manaa lootiis dubbii Waaqayyoon dhaga'uu dhiqee hobduuba deebi'an. Kanaaf nuyi amma warra birbaduu baanee jechuudha. Nuyi warra bilisa baanee jechuudha. Nuyi warra qulqullaa'ee jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Xumureera Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoon hin kadhanna. Nuyi warra birbaduu baheera. Nuyi warra birbaduu baheera. Nuyi warra karaa dhiiga Yesuusiin fayyeedha. Nuyi warra dhiiga isaatiin fayyee warra qullaa'ee hojjennee biyya keenya Waaqayyoon kadhanna. Eenyu namni dhiiga Yesuusiin fayye. Inni Yesuus gara kee kan siif dhangala'e eenyu Yesuus dhiiga isaa kan siif dhangalaase si fayyise. Nama ta'uu kan si godhe eenyu. Eenyu ati fuula Waaqayyoo kan dhaabbatte.
Riwarani ka Yesus mulai. Mereka semua amit. Namun bakbane nufende. Yesus tu bakbane bakbane bakbane. Ini kasatu sini. Akasawa kesutu ber. Ia Yesus tu ni. Riwarani ka Yesus tu tidak. Salpati miti arore kenya tarore wa kayo kawalan kate redala badana maya dana majana wa kadala maya dana majana masadele bedela badala maya dana majana makadana mahaya wa sadala badala maya dana majana makele bedela mosadina maya dana badala mahaya bila badele bedela mosene bedela makadana maya dana badala mahaya bedela sikra dala mahaya dana majana mahaya atina maniga Yesus ibitame What